Ashama harka fuunee hordoftoota YouTube kiyyaa akkam jirtan jira jirtu saniin jechaa guyyaa har'a akkuma san argaa jirtan obboleessi keenya Taajuu Shurrubbee haadha warraa isaa Hilwaa ajjeeseetiin jira yookaan lubbuu isii galaafateen jira. Sababti inni itti ajjeese kana kan jedhamne agartee wanta ifaan ifatti qabatamaan argame tokkolleen hin jiru. Garuu shukshuktaa yookaan haasaa lafa jalaa yeroo haasaan akka dhageenyetti obboleettiin teen nama biraan irra jaalate jechuudhaan obboleessi keenya Taajuu Shurrubbee guyyaa kaleessaa lubbuu haadha warraa isaa qaaliif kabajamtuuf jaalatamtuu dhugaan jaalatu akkanatti ajjeese. Maxxansa Facebook isaa jalatti illee waan inni jedhe argitanii jirtanii namoota argin ammoo as jalatti arguu dandeettanii. Agartee wanti yeroo tokko osoo hin beekne namni godhu takka agartee akkan taane yookaan ilma namaa yookaan ilmoo isaanii jiruu isii balleessiti. Kanaafuu kun Taajuu Shurrubbee ifis mana hidhaa seenee ilmoo isaa karattaftee jaartii isaa takkaan jaalatus ajjeesee agartee addunyaarraa galchee wanti akkanaatun osoo nutti taftee saniin jedha obboleeyyan tiyyaa. Kanaafuu waan isin itti ajjeeffamtee haga galgala kanaatti poolisootni Jarmanii qorachuu jiranii kanaaf ajjeesellee wanti jedhamee qulqullaa'ee irra gahamee takkaleen hin jirtu. Yeroo nurra gahetti yookaan irra gahametti isiniif ibsinaa inshallah yoo rabbi jedhee. Maxxansi inni jedhe kun as jalatti akkuma argitan kana nama jaalattan kamiyyuu miidhinaa pilis hin miidhinaa nama miidhinaa ammoo du'aa'ii godhaafi rabbi kadhadhaafi. Yaa bareedu suma uumee bareedina mudhii qal'oo qaamni isii bardeerina yoo dubbatu sagaleen si nama dirti si qabannaan onneen tee barsi beeti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guyyaa har'a akkuma san argaa jirtan Taajuu Shurrubbee haadha warraa isaa guyyaa har'a akkanatti lubbuu isii galaafate nama dhibaan irra jaalate jechuudhaan akkanatti kunoo guyyaa har'a lubbuun Hilwaa galaafamtee duute jechaadha. Rabbii rahmata haa godhuufi agartee rahmata rabbii kadhadhaafi hundi keessanii obboleeyyan islaamaa. Akkana waan hedduu garaa nama nyaatu wallaahi obboleettii teenya akkana guyyaa sii malee addunyaa irraa galte jechaadha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agartee du'aa'ii godhaafi isaafillee du'aa'ii godhaafi akkana hedduu garaa nama nyaata wallaahi. Obboleettii wallaahi wanni dhugaan hedduu garaa nama nyaata tokko maali beektu haati ilmoo biraa duutee ilmoon adda haftee abbaan ilmoo biraa hidhamee mucaan kun adda hafuusaatti akka malee garaa nama nyaata keessa namaatu qaba wallaahi billah. Please obboleeyyantii duutii hooma jiru laakiin akkatti du'an hin beeku namni maraatu isiin addunyaarraa galtee jirti. Du'aa rabbii qofa godhaafi homaa takka gochuuf hin dandeettanii please.